Waaqayyoon hundumaa danda'u bakka jiru hundumaatti nu eegee iddoo kanaan nu ga'eerra. Akkam jirtu maatii yuutuubii afaan Oromoo gospel preaching kan taatan hundumtuu bakka jirtan, mana jirtan, biyya jirtan hundumaatti ayyaanni Waaqayyoo isin haa qaqqabuun jedha. Guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo keessaa sinis anaanis gargaara kan jedhee filadhee tokko isinii qabadhee taniin dhufeen jira jechaadha. Kanaafuu gaamma dhumaatti akkasiin na hordoftan nan amana. Kanaafuu ergaa sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatamee hin quufamne hin nuffamne kana fudhannee ittiin fayyuudhaaf namoonni viidiyoo kana dhaggeeffattan mana jirtan keessanitti tarii qobaas jirtu yoo ta'e, namoota faana jirtus yoo ta'e, hiriyoota keessa wajjin jirtus yoo ta'e baay'ee isin gargaara. Kun jireenya lafaa keessattis jireenya Waaqaa keessattis kan nama gargaaru waan ta'eef viidiyoo kana otoo qalbiidhaan na dhaggeeffattanii baay'ee gaariidha. Kana adaraa isiniin jechuun barbaada. Har'uma warri gara viidiyoo kanaatti dhuftan immoo viidiyoo kana guyyaa guyyaatti haaraa kan isinii gadhiifnullee argachuudhaaf subscribe gochuudhaan maatii yuutuubii kana akka taatan kabajaan ani isin gaafadha. Kanaafuu mata dureen keenya har'aa kun maalidha kan jedhudha. Mata dureen har'aa ogummaa barbaaduu jedha. Yookiin xibabiin mafallaqedha. Sagaleen Waaqayyoo ogummaa akkamitti fudhata? Maayinni ogummaa jechuun kun ogummaa yeroo jennu tarii waa hojjechuu, waa beekuu jennee fudhachuu dandeenya. Ogummaan barumsaan kan arganne ta'uu danda'a. Shaakalliidhaan kan arganne ta'uu danda'a. Akkasumas immoo namarraatii barree dhageenyee kan waa fudhanne yookiis namarraatii kan waraabbanne ta'uu ni danda'a. Akkasitti hubannuu irra ta'uu danda'a jechuudha gammaatti. Garuu wangeelli maal jedha ogummaa kan jedhudha. Wangeelli kallattii adda addaatiin ogummaa kana ibsa. Kanaafuu ogummaa kana jechuun mata duree kana yeroo isinii dhiyeessu jechuudha. Dursa kan nuti har'a asirratti ilaallu ogummaa jechuun maali? Wangeelli waa'ee ogummaa maal jedha laata? Namni ogeessa jedhamu nama akkamiiti? Ogeessa ta'uu barbaaddaa ati immoo? Namarraa baruu otoo hin taane waa'ee ogummaa jecha isaa beekuu qofa otoo hin taane anoo atoo ogeessa ta'uu barbaanna. Ogeessa ta'uu barbaaddu taanaan kanaafuu egaa ani isin gaafadhu viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffachuudha. Warri har'uma argitan immoo like gochuu, subscribe gochuudhaan maatii taatanii gara fuulduraatti illee wanta haaraa isin qaqqabu argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu wangeela irraatii kan inni dubbatu maayinni ogummaan karaarra dhaabbattee sagalee ishee fudhattee iyyiti. Yaa namoota ani isin nan waama sagalee koos ilmaan namaa nan dhaggeessisa. Fakkeenya boqonnaa 8 lakkoofsa 3-4. Yaa namoota ani isin nan waama sagalee koos ilmaan namaa nan dhageessisa. Ana dhaggeeffadhaa ogummaa fudhaa. Ogummaadhaan ati obboleettii kooti jedhi, hubannaadhaanis ati aantii kooti jedhi, aantaa koo, fira koo, lammii kooti jedhi ofitti qabi.
Firrii ani kan keeti ati kan kooti namaan jedhu bara kana hin jiru. Namni hundumtinuu uumamaanis amalli isaa ofittummaa qaba waan ta'eef mataa isaa jaallata. Aabeliif Qaayil irraa ka'e. Qaayil mataa isaa waan jaallatuuf obboleessi isaa akka isa caalu hin barbaanne Aabeliin ajjeese. Kun ofittummaa agarsiisa. Bara ammaa kana as koottu ani lammii kooti kan jedhu hin jiru. Bara ammaatu hin taane bara duriis jechuudha. Garuu ogummaan fira na godhu, lammii na godhu, ofitti na waami, na ammadhu, morma kee jalatti na kudhaammadhu jechaa jirti ogummaan jechuudha. Ogummaa argachuu fi ogummaa konkolaataa oofuu barachuuf maallaqa guddaa baasuu dandeenya. Ogummaa namoota ittiin yaalan doktara taanee mana yaalaa keessatti nama tajaajiluudhaa fi waggaa 20 waggaa 30 shaakaluu yookiis barachuu ni dandeenya. Xiyyaara oofuuf waggaa hedduu barachuu ni dandeenya. Garuu ogummaan Waaqayyo biraatii namaaf kennamu kan mana barumsaa nama geessu miti. Eessallee nama geessu. Asuma teessee laphee kee Waaqayyoof banuudha. Karaarra dhaabbattees waamaa jirti waan ta'eef. Ogummaan Waaqayyo namaaf kennu kuni ogummaan karaarra dhaabbattee nama waamaa jirti. Ogummaan inni kun maal akka ta'e dhumaatti amma dhumaatti sin ilaalla waan ta'eef jechuudha. Iddoo tokkotti immoo kan inni jedhu ogummaan meetii caalaa bu'aa qabdi. Ijji isheen godhattus kan warqee irra inni wayyiteedha. Fakkeenya boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irraati. Ogummaan meetii caalaa warqee caalaa gatii guddaa qaba. Kanaaf egaa ogummaan kun akkuma diirama isinii kaase dooktarummaa barachuuf waggaa 20 nu gaafata. Paayileetii yookiis immoo xiyyaara oofuus akkasuma waggaa 10 ol nu gaafata. Shofeera ta'uutiif yeroo gabaabaa yoo ta'e illee innis akkasuma waan salphaatti shofeera taanee konkolaachisaa taanee konkolaataa tokko oofuu hin dandeenyu. Leenjii nu barbaada, maallaqa itti baasuu nu barbaada, yeroo keenya achirratti aarsaa gochuu nu barbaada, maallaqa keenya aarsaa gochuu nu barbaada, horii keenya achirratti dhangalaasuu nu barbaada. Warqee irra caalti waan ta'eef ogummaan jireenya kee keessatti si gaggeessiti. Ogummaan daandii ati irra deemuu qabdu si agarsiisti. Daldalatti galuu yoo barbaadde kallattiin daldalaa karaan itti bu'aa buufatan maal akka isheen taate si agarsiisti ogummaan daldalaa jechuudha. Ogummaan elellaa diimaa yookiis Amaariffaatiin inquu isa jechuudha. Isarra in caalti. Wanti ba'eessi ati hawwitu hundinus isheedhaan in qixxaatudha. Lafa kanarratti maallaqa guddaa argachuu hawwina ta'a. Mana bareedaa ijaarrachuu hawwina ta'a. Konkolaataa bitachuu hawwina ta'a. Isaan kun hundumtinuu ogummaa caaluu hin danda'ani. Ogummaa hin qabdu yoo ta'e maallaqa hambam yoo lafarratti tuullannillee homaa waa'ee nuun baasu jechuudha. Duraan dursa ogummaatu nu barbaachisa waan ta'eetiifi. Kanaafidha Solomoon namni Waaqayyoo hayyuun beekamaa kan ta'e kitaaba qulqulluu keessatti dursee saba Israa'el bushuudhaaf ogummaa gaafate. Ogummaa isa gaafate, beekumsa ittiin saba sana bushuu gaafate, qabeenya hin gaafanne, waan tokko hin gaafanne, kan barbaachisu waan hundumarra kan caalu, warqeerra kan caalu, elellaa sibiila diimaarra kan caalu ogummaa waan ta'eetiif jechuudha. Kanaaf amma Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaatiidha wangeelli. Kanaaf egaa amma ogummaan maarraa ka'aa kan jedhutti yeroo dhufnu Waaqayyoon sodaachuun inni jalqabaa ogummaa caalu Waaqayyoon sodaachuudha. Waaqayyoon sodaachuun gara kamitti nu geessa? Gara fayyinaatti nu geessa. Waaqayyoon sodaachuun gara eebbaatti nu geessa. Waaqayyoon sodaachuun gara fayyinaatti nu geessa. Sammuu kee bilisoomsa. Sammuu kee si haaromsa. Cubburraa akka ati fagaattu si godha. Badhaadhummaan biyya lafaa akka inni waa hin baafne tokko sitti hima. Waaqayyoon sodaachuun hundumtinuu akka baalaa harca'ee akka inni baduuf jiru. Kan namatti hafu garuu sagalee Waaqayyoo akka inni ta'e sitti hima. Jalqaba ogummaa Waaqayyoon sodaachuu yoo nuti baranne. Ogummaan sagalee ishee ol kaafte kan iyyitus kanaafidha. Jalqabni ogummaa Waaqayyoon sodaachuudha. Saayintistoonni har'a naasaa keessa kan deemanii, har'a qilleensa kana keessatti kan balali'anii, meeshaalee adda addaa hojjetanii, ittiin balalanii, hojiirra qubatanii kan qorannoo adda addaa gaggeessan kun ogummaa Waaqayyoo of keessaa hin qaban taanaan homaa waa'ee hin baasuufi. Har'a doonii gurguddaa ijaaranii galaanarra kan ce'aa jiran. Har'a ogummaa adda addaa hojjetanii wanta nama dinqisiisuu lafa kanarratti kan hojjechaa jiran.
Sodaan waaqayyoo isaan keessa hin jiru taanaan homaa tokko waa hin baasuutiifi jechaadha. Kanaafuu ogummaan sagalee ishee ol kaaftee ana san jira koottaa jechaa jirti yaa obboloota koo gara ogummaatti haa deebinu. Ogummaan waan baay'ee nu barsiisti. Ogummaa waaqayyoo jechuu kooti yeroon ogummaa isiniin jedhu. Jalqaba ogummaa kan ta'e waaqayyoon sodaachuu yoo barre jireenyi keenya maal ta'a? Jireenyi keenya nagaa argata. Tasgabbii yookiis gammachuu jireenya keenya keessatti hin arganna. Karoorri jireenyaa nuuf ifooma. Daandiin irra deemnu nuu qajeela. Kanaaf daandiin irratti deemtu leensii qajeela kan inni jedhuuf inni iyyuu jechuudha. Kanaafuu sagalee waaqayyoo gaafa dhageenyu eebbi waaqaa nuu dhufa. Yeroo waaqayyoon sodaachuutti abboommii waaqayyoo dhaga'utti yeroo deebinu eebbi waaqayyoo nuu dhufu kun mandara nuti jirru keessatti, maasii nuti keessaa hojjennu keessatti, daldala nuti keessaa daldallu keessatti, hormaata horiis haa ta'u lukkuulee adda addaas ta'u waan nuti horsiisnu keessatti, kiisii keenya keessatti maallaqni jiru, qadabakoo keenya keessatti eebbatu nuuf baay'ata. Macaafa keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 1 hanga 8tti dubbifachuu ni dandeessu. Eebbatu nu hordofa jechuudha. Kun immoo maarraa madda ogummaa jalqabaa isa ta'e waaqayyoon sodaachuu yoo nuti barreedha jechuudha. Waaqayyoon sodaachuun hin jiru taanaan safuu hin beeknu, aadaa hin beeknu, hangafaa fi quxisuu adda baafne hin beeknu, firaa falagaa adda baafne hin beeknu, lammii keenya hin beeknu. Sammuu isaan namaa nurraa fuudheetu san sa'aa nutti kenna abaarsi waaqayyoo jechuudha. Bara Sodomiif Gomoraatti namni dhalli namaa waaqayyoof waan abboomamuu dideetii fi sammuun namaa irraa fuudhamee sammuu sa'aa itti kenname akka sa'aatti akka isaan yaadan godhe. Kana dhiirri wal faana akka inni sagaagalu dubarriif dubarri akka isheen isa waaqayyo dhuume dhiisee karaa abaarsaa homosekshuwaal kan jedhamu kanatti akka namni galu isa taasise. Kun immoo dhumni isaa badisa keessa bishaan badisaatti fide. Sodomiif Gomoraa keessattis kanuma fide. Bara keenya ammaa kana keessattis kanuma homosekshuwaal inni jedhamu kun biyya lafaa keessatti inni bara Sodomitti ture sun, inni bara Nohitti ture sun har'allee biyya qaroomte jedhamte addunyaa keenya keessatti yaadamtu jaarraa 21ffaa keessatti safuun dhala namaa keessaa akka inni badu ta'eetu jira. Aadaan nama keessaatti akka inni dagatamu godhameetu jira. Waaqayyoon sodaachuun akka inni hafu ta'eetu jira. Namni daandii qajeelaa dhiisee daandii jal'inaarra akka inni deemu ta'eetu jira. Teknooloojiin har'a babal'atee jiru kun teknooloojii ittiin gara waaqaatti nama geessu otoo hin taane meeshaalee adda addaa ittiin namni wal fixu oomishuutu babal'achuutu dhufee jira. Sammuu waaqayyoon sodaachuutu nurraa yoo fuudhametu kun uumama. Ogummaa jalqabaa waaqayyoon sodaadhu isa jedhu kanatu nu keessaa dhibe waan ta'eetiif jallinni kun sammuu keenya keessatti akka inni biqilu. Mataan bofaa sammuu keenya keessatti akka inni galee akka bofni yaadutti akka nuti yaadnu nu gochuudha jira jechaadha. Abaarsatti akka gallu nu gochaadha jira. Jaarraa 21ffaa fi bara Nohitti isa jiru kana otoo wal bukkee madaalchine isa kamilaata han inni hammaatu. An akka kootti isa bara kanaatu irra hammaata jedheetanii yaada. Dhalli namaa waan gaarii yaaduun dagachuutu dhufe waaqayyoon sodaachuutu sammuu isaa keessaatii badee waan ta'eef. Kanaafuu gara jalqaba ogummaa isa ta'e waaqayyoon sodaachuutti haa dhufnu. Mee waaqayyoof haa abboomamnu. Mee guyyaa tokko guyyaa lama karoorfannee waaqayyoon haa sodaannu. Yeroo sana gammachuun nu keessatti dhangala'a. Nagaan nu keessatti dhangala'a. Abjuun nuuf qajeela. Abjuu nagaa rafna yeroo sanatti jechuudha. Yeroo waaqayyoof abboomamuu dinnu garuu waan baay'eetu nu mudachuu danda'a. Nagaatu keessa keenya hin jiru. Mootiin Salamoon ogummaadhaan firdii qajeelaa kennee saba isaa bulche. Har'a firdii qajeelaa ol jennee saba keenya bulchaa jirraa laata? Saba keenya tajaajilaa jirraa laata? Mee warri bu'aa jira mootummaa keessatti jirtan yoo jiraattan of haa gaafannu mee. Dhuguma akka waaqayyo jedhetti saba nutti kenname, saba bulchinu, saba tajaajilu sana tajaajilaa jirraa? Amanamummaadhaan tajaajilaa jirraa? Maallaqa uummataa saamnee konkolaataa bitanna gamoo ijaarranna jennee fiigaa jirra moo haqaan tajaajillee hawaasicha amma lafa kana jirru irratti seenaa hojjennee dabarra jechaa jirra laata? Yaa obboloota koo kun otoo nutti hafee baay'ee gaariidha. Homaa waggaa 100 hin jiraannu, waggaa 70 hin jiraannu, yoo cime 70 jiraanna, inniyyuu barrisaa hammeenya isaatiin caala. Maaliif saba keenya saamnare? Maaliif saba keenya daraarra? Maaliif daandii jallinaarra deemna? Hamuma jirru keessatti imaanaa nutti kenname kana otoo amanamummaadhaan hojjenne saba keenya tajaajille eebba arganna.
otoo nama madeessinu, otoo nama boossisnu, kaan hagabuu bula, kaan qullaa deema. Nuyi garuu konkolaataarra yookiis xiyyaaraan deemna jenneetu qabeenyuma warra qullaa deemu kana ofii qullaa deemanii warra gibira mootummaa nuuf kaffalan kana. Ofii beela'anii gibira mootummaa warra nuuf kaffalan kana. Gibira mootummaa irraa arganna waan taaneetiif. Maaliif hiraarsina? Waaqayyoon amananna yoo taane kun nutti hafu. Ogummaa bitachuu qabna. Ogummaa ittiin qajeelummaadhaan amanummaatiin saba keenya tajaajilu, waldaa keenya tajaajilu. Ogummaa akkasii waaqayyoon naaf kenni jennee waaqayyoon kadhachuu qabna obboloota ko. Solomoon waaqayyoon sodaachuu waan beekeef ogummaan isaaf kenname. Saa'ol waaqayyoof abboomamu waan dideef ogummaan isarraa fudhatame. Sodaan waaqayyo isa keessa hin jiru. Waan waaqayyo isa ajaje raawwachuu waan dideef rakkinatti gale. Dhumarratti billaadhaan akka mormi isaa citu godhame. Bifa suukkanneessaatiin harka diinaatti akka inni kufu godhame. Waldaa tajaajilu keessatti, waajjira tajaajilu keessatti, biyya tajaajilu keessatti, ganda tajaajilu keessatti waaqayyoon sodaannee sodaa waaqayyootiin hin hojjennu yoo taane, amanamnee hin deemnu yoo taane, carraan Saa'oliin qaqqabe nuunis nu qaqqabachuudha. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Daawit nama waaqayyo duratti cubbuu isaaf gaabbe, booyee gaabbe, hanga dhumaatti waaqayyo nama akka garaa godhee Daawitiin eebbise. Nohi waaqayyoon waan sodaateef badiisa bishaanii kaan warri lafa kanarratti akka malee burraaqanii utaalanii akka barbaadanitti machaanii akka barbaadanitti sagaagalanii jiraatan yeroo isaan bisaaniin badan Nohi garuu jalaa oole. Ammas bidiruun Nohi nutti kennamee jira. Bidiruun Nohi kan nuti ittiin bishaan badisaa jalaatii oollu Kiristoositti amanuu, sodaa waaqayyoo, abboommii waaqayyoo eeguudha. Bishaan badisaa jalaa ooluuf akka Nohi sodaa waaqayyoo kan qabu ogummaa sana bitachuudha qabna. Ogummaa sodaa waaqayyoo yoo qabaanne obboleessa wajjin walii galuu dandeenya. Obboleettii wajjin walii galuu dandeenya. Nagaa wajjin jiraachuu dandeenya. Ollaa jirru keessatti nagaadhaan jiraachuu dandeenya. Biyya jiraannu keessatti nagaadhaan jiraachuu ni dandeenya. Nagaa koo siniifan kenna jedheera waan ta'eef. Nagaa nuuf kenna waaqayyoo ofii isaatiin. Nagaa waaqayyoo kennu kan biyya lafaa kun kennitu caalaa iddoo guddaa qaba waan ta'eef isa kana qabaachuu qabna. Ammas bidiruu badisaa jalaa ittiin oolan kan bara dhumaa kana akka Nohi ta'ee jalaa ooluuf ogummichi harka keenya galfachuudhaaf hangam qophoofnee jirra laata? Isa kana gaaffii nuti anis hin gaafachuu barbaadu jechuudha. Kanaaf ogaa ergaa koo guyyaa har'aa kana gara xumuraatti fideetaniin jira yaa obboloota koo. Waa hubachuu qabna, hubachiisa. Durboota 10 keessaa 5 gowwoota, 5 immoo ogeessota yookiin abshaalota turanii jedha. Warri ogeessonni boba'aa qopheeffatanii ture. Warri gowwoonni garuu qophii ittiin dhirsa mishirroo hin dhufa jedhamee dubbatame kana qophaanii eeggachuufuu yaaduma isaanii keessayyuu hin jiru ture. Isaan kanarraa maal baranna nuti? Gaaffii isaa hundumaa isiniif anniisa. Durboota gowwoota sana warra boba'aa hin qopheeffatiin akkasumatti dagatanii warra rafan sana ta'uu nu haa oolchu. Warra abshaalota, warra dhirsa misirroo eeggatan, warra boba'aa isaanii guuttatanii misirroon yeroo kam akka inni dhufullee hin beekani. Sa'aatii barbaade yoo haa dhufu waan isaanirraa eegamu guuttatanii warra eeggatan, warra abshaalota keessaa tokko akka taanuuf gooftaan nu haa gargaaru. Waaqayyo isin haa eebbisu jedha. Ammallee irra deebi'ee viidiyoo kanarra warri argitan sabiskiraayib gochuudhaan maatii yuutuubii kan akka taatan guyyaa guyyaatti ergaa isiniif darbu akka isin bira hin dabarreef maamila keenya maatii keenya akka taatan kabajaanan isin gaafadhaa. Kadhannaa keenyaan walaa yaadannu. Gooftaan isin haa eebbisu hanga dhumaatti. Ogummaan barbaachisaa akka inni ta'e beeknee waaqayyoon kadhannee ammumaa kaanee itti haa qophoofnu isiniin jedha. Ergaan koo guddaa galatoomaa nagaan nuuf tura.